Akkam jirtu Rameegaa xiqqooshee waa'ee mana keenya kan Facebook irratti fayyaa keenyaaf jedhu waliin ilaalla. Mana fayyaa keenya irratti yeroo baay'ee wanti wal yaadachiisnu dhimma fayyaa keenyaa jechuudha. Erga dhukkubsannee walitti murra utuu dhukkubsataniin dura irraa of eeggachuu danda'uu qabna jechuudha. Innis maalinni fakkeenyaaf kan argitan kun dhimma cholesterol kan jedhan kana qaama namaa keessatti cooma kuufamu jechuudha. Cholesterol is waxy fat-like substances found in your body and in my body. So everyone has a cholesterol, but it is very different. Some of them is very tough to control it, and yeroo kana ilaallu inni jalqabarra jiru kuni kan ujummoo dhiiga keenya kan artery jedhamudha jechaadha. Ujummoo dhiigaa artery jedhamu kun uraasa akkuma argitanii karaa dhiigi ittiin keessa darbuu fi qulqulluu kan ta'e jechaadha. Inni lammaffaarra jiru kuni ujummoo dhiigaa coomi xiqqoon bakka kanatti walitti kuufamtee kan argamtudha jechuudha. Kun egaa coomi xiqqoon kun as keessatti yoo kuufamtee bakka kanatti as guddachuu dadhabee gara keessaatti ujummoo dhiigaa kana dhiiba jechaadha. Yeroo kana keessi ujummoo dhiigaa kun ni xaaxa'a jechuudha. Ni xaaxa'a yookaas ni baqaqa jechuudha. Gara keessaatti kun baqaqeera jechuun ujummoon dhiigaa kun kan argitan kana waqsii yookaas immoo kan akka gagaa fakkaatu jechaadha. Cooma qaama keenya keessatti kuufame gara dhiiga keenyaatti gadi dhangalaasuu eegala jechaadha. Yeroo kana ujummoon dhiigaa kun cuqqaalamaa deema yookaas dhiigi as keessaan gad dhufu kun kan taraa deema jechaadha. Dafee dafee waan deemee darbuu hin dandeenyee fi jabaataa deema jechaadha. Yeroo sadarkaa sadaffaa irratti baay'ee guddateera yeroo jennu isheen waqsi jennu kun as yeroo naanna'u kuni kan akka gagaatti wal kuusu coomni kun naanna'ee bakka kana qabata jechuudha. Kana fakkaata jechaadha sadarkaa sadaffaa irratti. Sadarkaa sadaffaa irratti cholesterol kan jedhamu kun egaa yeroo guddataa dhufu fatty material is deposited in vessels wall jedha. Ammagaa ujummoo dhiigaa keessatti coomni kun ijaarame jechuudha. Ujummoo dhiigaa keessatti coomni kun gaafa ijaaramu tuubboon yookaas immoo ujummoon dhiigaa as keessaan dhiiga rabsu kun baay'ee dhiphata jechaadha. Baay'ee dhiphata. Sadarkaa arfaffaa irratti akkuma argamu kana kan keessatti argitan kun dhiiga yommuu ta'u, dhiigni kun kan taree kana keessa darbuu dadhaba jecha. Inni kun egaa narrowed artery becomes blocked by a blood clots. Kana jechuun egaa coomni kun as keessatti akka kanaan ergii tuulamee wal qabatee booda keessa artery yookaas ujummoo dhiigaa kana keessatti itti naanna'ee karaa dhiigni adeemu kana ni cufa jechuudha. Yeroo baay'atee hangas ulfaatu kana guutumaa guutuutti daandii dhiigaa kana ni cufa jechaadha. Kun egaa du'aaf kan nama saaxiluu danda'udha jechaadha. Maalirraa of eeggachuu qabna? Maal faatu kana fida? Isaan akkasii kana fuulduratti qabannee walitti dhufnee irratti waliin haasofna. Maalirraa akka of eeggachuu qabnu, maal nyaachuun akka nurra jiru, maal nyaachuun akka nurra hin jirre gara fuulduraatti wantoota nyaachuu qabnuuf wantoota nyaachuun nun barbaachisne adda baasnee walitti himuu dandeenya jechaadha. Inni kun jechuun akkuma isin argitanitti nyaatni sana fiduu danda'anii yeroo baay'ee mana foonii keessatti kan argaman keessaa beef brain namoonni keessumatti sammuu hoolaa nyaatan, sammuu sa'aa nyaatanii dhiibbee
kanaaf baay'ee saaxilamu jechaadha. Kallattiidhaan nyaatni fakkeenyaaf brain kan beef brain jedhan kuni sammuun sa'aa yookaas sammuun hoolaa, sammuun re'ee namoonni baay'een kan nyaatan jiru. Isa kana keessaa gaafa nyaannu harka 100 keessaa 100 gara coomaatti adeema jechaadha. Akkasumas tiruun keessattuu tiruun indaaqqoo biyya keenyatti kana jaadadhu badhaasaa batiroo tiruun indaaqqoo ate facaasaaf dafinoo jiruu baakoon gatee jedhee weellisaanii jedhu. Garuu sun facaasaaf dafinoo jiruu baakoon gatee jechuun si barbaachaafan joore jechuu isaati jechaadha. Kanaaf egaa tiruun indaaqqoo immoo baay'ee mi'aawa. Sababiin isaa yeroo abidda keessa affeelanii tunteen yeroo baay'ee abidda keessa ruuqanii nyaatu jechaadha baadiyyaa keessatti. Tiruun kun egaa tiruun indaaqqoo keessatti tiruun indaaqqoo ani jedhu kun jechaadha. Tiruu indaaqqoo isa kana tiruu indaaqqoo jenna jechaadha. Tiruu indaaqqoo namoonni baay'een akkasiniif galuu fi tiruu lukuu kana yaadachuu qabdu. Tiruu lukuu kun waan guddoo of keessaa qaba. Akkuma jiruuni waa hedduu of keessatti kuufatee jira. Kolesterooliin kun harki caalaan isaa tiruu indaaqqoo keessatti argama jechaadha. Indaaqqoo gaafa nyaatanii tiruu irraa of eeggadha. Keessumatti chicken fries warra nyaatanii dudda ishee ijjiin kan namaaf kennamu tiruu isheeti jechaadha. Keessaan baasanii somba isheef tiruu ishee keessumatti dhiisu jechaadha. Kana baay'ee eeggachuun barbaachisaadha. Darbee yolk keessa hanqaaquu kan argitan kun baay'ee hamaadha. Kun jechuun buphaan keessi ishee akka kanatti bifa keelloo qabdu kuni keessa buphaati. Kun buphaadha. Buphaan kun baay'ee hamaadha jechaadha. Baay'ee irraa of eeggachuu qabdu warri buphaa jaallattan. Keessa isaa kana qofaasaa nyaatina wayitti makaa nyaadhaa jechaadha yoo nyaattan. Maaliif akka kolesterooliin achi keessa jiru kun caccabuu danda'utti jechuudha. Kana ta'uudhaa baannaan baay'ee ulfaataadha jechaadha. Inni guddaan irraa of eeggannu maali? Inni tokko shrimpiin gosa garaagaraa qaba. Shrimpiin nuti kolesteroolii cimaan keessatti argamu shrimpii isa bilchaate jechuun isa dhaqee guddate jechaadha. Baay'ee dhaqee guddatee jennaan qaamni isaa akkuma jiruuni gara kolesterooliitti jijjiirama jechaadha. Cooma guutuutti jijjiirama. Yeroo nyaannu garuu hin fakkaatu waan gogaa yookaan fries food jedhanii nutti gurguru jechuudha. Isa kanarratti baay'ee of eeggachuu qabna. Akkuma walii galaatti nyaachuu yoo dhiifnes homaa miti, bakka isaa wanti nyaachuu dandeenyu jira jechaadha. Cheeseburger namoonni baay'een keessattuu Ameerikaa, Kanaadaa, be careful guys. Duraan baay'ee biyya Ameerikaa keessa gaafa dhufe cheeseburgerii baay'een jaalladha. Yeroo 3-4 nyaadheera jechaadha. Ji'a keessatti yeroo 2-3 nyaadhee beeka. Garuu ergi mana barumsaa jalqabee cheeseburger fooliinsaa karaarraa na sodaachisa jechaadha. Sababiin isaa waan keessatti argamu. Darbee immoo booyyee keessatti godhanii gurguru jechaadha. Booyyee daabboodhuma kanayyuu yeroo tolchanii akka namni teestiinsaa gaarii ta'uu fi booyyeedhaan miidhagsu jechaadha. Keessuma isaa kana waan mana sana keessatti hojjetan waan urgaa cuftisaa makaa booyyees qaba jechaadha. Kanaaf irraa of eeggachuun nurra jira. Cheeseburger walumaa galatti nyaatina kan jedhu ilmaan Oromoo isin gorsuun barbaada. Darbee chicken legs very tough. Chicken legs kana galala. Chicken legs kan jennu kun chicken legsiin waan inni of keessaa qabu yoo dhugumaan tilmaamuu dandeenye yeroo laallu gudduu wayii fakkaatti. Chicken legsiin kun dhibee hamtuu qabdi jecha. Chicken legs. Egaa kolesteroolii inni isinitti argisiisa kun nyaatota gurguddaa keessaa
kan ilaallee irraa of dhorkuu dandeenyu nyaata ja'an kun nyaata warra olaanoo ta'anidha jechaadha. Walumaa galatti cooma sa'aa irra warra caalanidha jechaadha. Warra kun coomuma kallattiidhaan guggubdanii nyaatan irra harka caala warra kana keessatti argama jechaadha. Foods high in cholesterol asuma irratti faranjiinuu beekti jechaadha. Kanaaf cimaa irraa of eeggadha. Akkuma argitan kana baay'ee kan nama jibbisiisudha. Warreen kun warra akka cheese burger, cheese himti mataan ishee hedduun isaanii jechaadha. Waan akkasii kun kan irratti walitti makaman kuni kan akkasii kana qonnoo godhu jechaadha. Yeroo fayyaa qabnu yeroo normaalii kana yeroo laaltanii kun yeroo fayyaa jechaadha. Kan fayyaa tuubboo dhiigaa fayyaadha jechaadha. Kun tuubboo dhiigaa fayyaa isa fayyaa ta'e jechaadha. Isa homaa keessa hin jirre jechaadha. Ergii waan akkasii kana ofitti guurree booda akka kana ta'a jechaadha. Akkuma argitan kana asirratti akka laaltan kana cufamaa deema jechaadha. Dhiigni sila asirra akkas konkolaataa utuu wayisa hin danqin utaalaa yaa'u kuni yeroo kolesterooliin kun keessatti ijaaramtu kan akkanattiin dhufee cufaa jechaadha. Ergii kun cufamee booda dhiigni akka kanatti utaalu wal faana yaa'u kuni yeroo sa'atii isaaf kennametti fiigee hojii isaa fiigichaan raawwatu as kana yeroo ga'u garuu as rukutamee achi rukutamee takka tokkoon yaa'ee cobee darba jechaadha. Otuma kanaan deemuu sadarkaa hammeenyaa keessatti nama geessa jechaadha. Inni isinitti argisiisuu barbaadu egaa isa kana inni guddaan nuti irraa of eegnu jechaadha. Yoo akka malee sanuma walitti fufnee yeroo hundumaa nyaanne akka kana godha jechaadha. Cholesterol is a waxy fat carried through the bloodstream by lipoproteins jedha. Inni kun baay'ee hamaadha. Jechaadha. Yeroo kana dhiiga waliin illee yeroo yaa'u jalqabu ni cufa jechaadha. Dhiiga kanattiin daandii dhiigaa cufee du'aaf nu saaxila jechaadha. Otoo du'aaf hin saaxilamin nyaata akkasii warri amaleeffanne irraa of eeguu qabna. Ulfaadha galatooma.